Hi guys, akkam jirtu har'as viidiyoo ajaa'ibaan isiniif deebi'eera. Viidiyoo keenya irratti aappii ajaa'ibaa kan osoo bilbila keessanitti harkaan hin bu'in yommuu sooshaal miidiyaa kanneen akka TikTok, YouTube fi wantoota garaagaraa irraa viidiyoo ilaalaa jirtanii harka keessan osoo hin fayyadaminiin haala viidiyoo irratti argaa jirtaniin bilbila keessan raasuu qofaadhaan iskroolii gochuu dandeessan ajaa'ibaan isiniif qabadhee dhufe. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa dhuftanis subscribe gochuun beela ikanii subscribe bukeetti argamtu tuquudhaan olirra yoo kaattan viidiyoowwan ajaa'ibaa akkasii dafanii akka isaan isin bira ga'aniif isin gargaara. Akkasumas illee viidiyoo kana akka isin jaallattan abdii waan qabuu fi laayikii gochuudhaan gara viidiyoo keenya irraatti seennu. Gara viidiyoottis yommuu seennu aappiin amma isinitti agarsiisuuf deemu kana buufachuudhaaf duraan dursaa gara Play Store bilbila keessanii irratti argamu seenuu qabdu jechuudha. Kanaafis aan aappii Play Store bilbila koo irratti argamu haala kanaan deemee nan banadha. Sana boodas erga gara Play Store keessanii seentanii booddeessi gara search baarii keessanii seenuudhaan wantaan asirratti barreessuuf deemu kana haalan barreessuun ni barreessitu. Innis micro gesture jettanii haala kanaan barreessuudhaan sarchii yommuu isin gootan aappii jalqabaa irratti isiniif dhufudha jechuudha. Aappiin kunis namoota 100,000 oliin kan daawunloodii ta'e yommuu ta'u akkasumas illee reetingii 4.4 olii kan qabudha jechuudha. Kanaafis aappiin kun meegaabaayitiin ishee kiiloobaayitiitti kan lakkaa'amtu waan taateef istooreejii bilbila keessanii illee kan hin qabannedha jechuudha. Yommuu daawunloodii gootanis wanta sekoondii lama hin guunne gidduutti bilbila keessanii irratti haala argitan kanaan inistoolii isiniif ta'a. Kanaafis erga aappii kana haala kanaan inistoolii gootanii booddeessi open kan jettu sana tuquudhaan gara aappii micro gesture kana ni seentu. Sana boodas gara aappii kana erga seentanii agreementii isin gaafata. Kanaafis agree kan jettu sana tuquudhaan aappii kana keessa ni seenna jechuudha. Sana boodas erga gara aappii kana seennee boodas gubbaa irratti micro gesture jedhee toongiliin ofii ta'ee jiru kun ni jira. Kanaafis hojii aappii kana eegalsiisuuf jecha toongilii ofii ta'ee jiru sana tuquudhaan yommuu oonii gochuuf yaallu haala kanaan gara seetingii kanaatti riidaayirektii nu godha jechuudha. Kanaafis installed apps kan jedhu gara gajjallaatti kan argamu keessa seenuudhaan deemnee aappii micro gesture plus service kan jedhu tuquudhaan permission aappii kana toongilii ofii ta'ee jiru sana oonii gochuudhaan haala kanaan alloo jechuun aappii kanaaf permission isaa ni eeyyamna jechuudha. Sana boodas permission aappii kanaaf erga eeyyamtanii booddeessi gara boodaatti deebi'uun aappii kana keessa yommuu seentanii gesture jechuudhaan wantoota sadiitu gattarraa jira. Isa keessaas rotate by x axis kan jedhu tuquudhaan gara rotate by x axis seenuudhaan xumura irratti kan argamu action kan jedhu sana kliikii ni gootu. Sana boodas action kan jedhu erga kliikii gootanii booddeessi gara gajjallaatti scrollii gochuudhaan action require plus service kan jedhu sana al tokko kliikii ni gootu. Sana boodas isa keessa erga seentanii booddee wantoota hedduu isin achi jalatti argama. Isin kan barbaaddan filachuu dandeessu. Garuu kan beestiidha jedhu swipe up kan jedhamu yoo filattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaafis haala kanaan swipe up ergan filadhee booddee sensitiivii isaa 10 irra kan ture gara 5tti gabbuusuudhaan right icon gubbaa irratti argamtu sana immoo tuquudhaan permission isaa haala kanaan nan kennaaf jechuudha. Sana boodas amma immoo lammaffaa irratti kan argamu rotate by y axis kan jedhu keessa seenuun ammas gara actionii seenuudhaan action require plus service kan jedhu ammas keessa ni seenna. Sana boodas kana keessa erga seentanii booddee immoo swipe left kan jedhu ni filattu jechuudha. Sana boodas sensitiivii isaa kanas gara 5tti gadi buusuudhaan right icon gubbaa irratti argamtu sana al tokko tuquun ni eeyyamnaaf jechuudha. Sana boodas gara boodaatti gaafa nu deebisuu xumura irratti kan argamu rotate by z axis kan jedhu keessa seenuun actionii keessa erga seentanii booddee isa kana irratti immoo wanta addaa hojjenna. Inni kunis immoo more action kan jedhu kan jalqaba irratti argamu sana kliik gochuudhaan keessa ni seentu jechuudha. Sana boodas more actionii keessa erga seentanii booddeessi gara gajjallaatti scrollii gochuudhaan split screen kan jedhu haala kanaan deemtanii ni barbaaddu jechuudha. Haala kanaan split screen kan jedhu kana argadheera. Kanaafis al tokko kliik gochuudhaan ammas deemee sensitiivii isaa 5tti gadi buusuun right icon gubbaatti argamtu sana tuquun nan eeyyamaaf jechuudha.
Garuu immoo split screen kan jedhu kuni bilbila nama hundaa irratti hojjechuu waan hin dandeenyeef haala kanaan hubadhaa. Akkasumas illee amma aappii kana irratti wanta hojjennu waan xumurree fi gara bilbilaa immoo deemnee haala inni ittiin hojjetu isinitti agarsiisu. Haala ittiin aappiin kun hojjetu yommuu ilaallu sooshaal miidiyaa kanneen akka TikTok, YouTube irratti yommuu viidiyoowwan garaagaraa ilaaltanii quba keessan fayyadamuudhaan iskroolii gootu. Garuu immoo aappii Micro Gesture jedhu kana fayyadamtu taanaan haala iskiriinii kana irratti argaa jirtaniin bilbila keessan raasuu qofaadhaan viidiyoo keessan iskroolii gochuu ni dandeessu. Akkasumas illee dabalataanis YouTube irrattis yommuu YouTube short ilaaltanii haala akka argaa jirtan kanaan bilbila keessan raasuudhaan viidiyoo short ilaalaa jirtan iskroolii gochuu ni dandeessu. Akkasumas illee dabalataanis bilbila keessan gara harka mirgaa keessaniitti naannessuudhaan immoo split screen fayyadamuu ni dandeessu. Kunis al tokkotti aappii lama akkasiin bilbila keessan irratti fayyadamtaniif isin gargaara. Kana jechuun gararraa itti viidiyoo short ilaalaa, gara gajjalaatti immoo dictionary keessan fayyadamuu, sooshaal miidiyaa kanneen akka Telegiraamii, Feesbuukii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas iddoo isaa jalqabaatti deebisuufis garuma jalqabaatti ni raastu. Haala argitan kanaan split screen gochuudhaan fayyadamuu ni dandeessu. Garuu immoo akkuma jalqaba irratti isinitti hime split screen kun yookaan immoo aappiin Micro Gesture kun bilbiloota nama hundaa irratti hojjechuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Egaan aappiin irra isiniif qabadhee kana fakkaataa akka isin fayyade isinitti tole abdii guddaan qaba. Haga ammaatti namoonni ilaaltanis viidiyoo kana laayikii gochuun dagatinaa. Akkasumas illee haaraa taanaan immoo subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii keenyaa ta'uu ni dandeessu. Viidiyoon irra isiniif qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo ajaa'ibaan haga walitti deebinutti immoo nagaan naaf tura.